Egaa akkuma beekamu chaanaala Simboo jalatti barnoota garaagaraa akkasumas meeshaa babbareedaa hojii mana keessa waa hedduu asirratti ni argitan. Garuu laayikiin keessan sabskraayibiin keessan takka hin jiru jechuudha. Maal rakkinna qaba? Sabskraayib gootanii laayik gootanii chaanaala kana guddistan. Maaliif jennaan chaanaalli kun kiyya qofaa miti jechuudha. Waan xiqqoollee taatu irraa ni argattan. Hundaafuu na waliin tura akkaataa itti sileessan. Egaa namoonni baay'ee viidiyoon kaleessa gadhiisirratti hunduuftanii akkaataa itti sileessanillee nuyi Simboo hojjetan baay'eetu jira. Kanaafuu har'aan tana kallattii maal waliin kan sileessinu ta'a hagadhumaa نولين ترى لايك شير قلتوا في دقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرتني وردتك يا جالة مو في كبجمو أكم جرتن فيا كيسني على من نسانا من كيسن نجاسين جتة على لقى في أمال فكاتا نبرة بريد الحمد لله اسم برس بريد كتاي أبدين كبا اتيانسو نموتو كليس جتشورا فيديو سنت تجرسي جدّه أوتة مركّا بيتجدّه نمتين جتشورا أوتة أنا نتراس هنت تقولكورته أولته الوارد بتشمن الوارد كوركون جتشورا جتشور بكما كان الرابط سالي تجافر لين توري كمركّا نكابدا شوري نكابدا جنّا نكابه نانجته أنا كمان مركّا كانين بربادو ككابنا هنكمنه كنورمالي أفاني سابر لا بربادو جدّه توري إسمه بقى أنا كابنا جته كمانا نجش تورته جتشورا akkuma viidiyoo irra ilaaltan san garuu achi ga'u otteen qaana litiraasan suni akkan isin shawarritoota kiyyaa inshallah ni bita dhiyoo sana biteen ture asallatti garuu gizee dhufunatti hin tolle achi dhiisee dhufe inshallah dura marqallee akka ajaa'ibaatitti marqee isinitti agarsiisa namoonni na gaafattan har'aaf imootu kallattii maandistii tana yeroo jalqabaati faayinalistii fayyadamee beeku shaklaa kanatti gatiin isa baay'ee takka rakkasannaan otteen kun distiin kun waan akkasii rakkasa ta'e maal qabu gatiin isaa qarshii 150 qofa baay'ee takka bareeda garuu wal tara guddaaf xiqqaan gatiin tokko miti kun jiddu galeessa guddaan dura gaafadhe sun qarshii 200 viidiyoo ilaaltan kaleessa tatanaa gadi illee jirti ka qarshii 50 illee jira ka 80 illee jira hedduun ajaa'ibe haasawa isinitti baay'isu kallattii maan gara hojiitti deemna ni sileessina waliin tura shi erga hordoftoota kiyyaa egaa gana waliin jenneen booda akkuma tanaan dura viidiyoo namni argin viidiyoo listii kana gizee bitu jechuudha ilaala keesseenaa viidiyoo kiyyaa namoonni haarawaa taatan fa'a hundaafuu kaleessa biteen ture viidiyoo sanitti aansee kana gadhiisuu barbaadeeti wanti na barbaachisu goomman zara qullubbii adii faqaffaqamee yookaan quncifamee gara barbaadeen wayii keessatti tumtanii ta'uu danda'a faqaffattanii ta'uu danda'a kan lamaan qofa jechuudha wanti na barbaachisu itti aansee ibidda alatti hin ta'u qilleensa bakka qilleensa hin jirre dhugaa dubbachuuf saaloon keessatti nonni godhee bismillah baay'ee takka aara ture amma ka wanna godhu hin qabu guyyaa jummaatiini balbala sirriitti olbanee daqiiqaa muraasaan boodan balee jechuudha aarri isaa maal goona jalqaba irratti distii mataan bilcheessina kophaa isii jechuudha gizee sileessan faara akkana godhanii garuu kaleessa gizee bitu bilchaattee jirti naan jettee jirti namittiin haa ta'uti anillee maaliif dirqama jechuudha akkas godhuun kiyyaa eega sileessuun kiyyaa hin hafne durallee kan bilchaatte ta'e bilchaattee isin hin jedhu faara kana dura gurraacha ibiddarra kaanii gizee fidan gara diimaa siqa diqqoo jechuudha taanamma bitituunis dhiifama diqqoosi diimattee jirti garuu anillee akkuma garaa naga'uuf irra kaayee akkana itti gaggaragalchuudhaan waan isin hin gubne wayitiin qabatuu qabdanii uffata baqosoo hin taane amma istiraashoon sun ni baqxi turte waan akka kutaa yookaan carqii hin baqne jechuudha carqii ibiddaawwan ta'uun fakkeenyaaf ridduu eelee akkas maraxanii ittiin yookaan filattanii riddanii akkasuma jechuudha qaamisi guutuu itti gaggaragalchuudhaan ibidda akkana jiru kanarratti ni bilcheessa jechuudha shakalama kana yookaan faaruma kana egaa namni karaalee garaagaraatiin sireeffama dhugaa dubbachuuf karaan sileesse kana qofaanii miti ani garuu kan naaf filatamaa ta'e qullubbii adii fi wanni kan eelerri gammaase shadaakamaa jechuudha tariitiin mootu waa hedduun sileeffama shaklaani ani wanti an qullubbii adii itti filadheef qullubbii adii fakkeenyaaf waxii keessatti gizee gootan fooliin isaa hedduu namatti tolaami akkasii mooralleen sileessuu dandeettanii moorri garuu wannummaan ittiin sileessitan kana qabata jechuudha booda jechuun mi'eessiti akkaataan fooliin isaa kun booda irratti illee wanni qaba jechuu barbaadeeti qullubbiin adiin immoo gizee kamuu waan nyaatatti goonuuf foolii badaa hin qabu jechuudha kanaafuu qullubbii adii filadheetiin jira moorangi sileessuu dandeettanii moorri sun garuu booda hafurri isaa wanni isinitti gootan tunis dhaama sanii dhabu jechuudha kallattimaan eegasilee isa bilcheessinee kaaneen booda kurree isillee akkana itti gaggaragalchuudhaaf keessaaf duuba isii kaakawaan shantararii kunniin qaamumisaattu akkasiin waan ta'een beekuun kurreen isaa akkasuma gizee bitu kanaafuu itti gaggaragalchee ibidda kasalaat irratti tariitee ovenii keessatti illee kana godhuu dandeettanii angaruu kasala filadhee jira garuu ibidda bakka qilleensi jirutti hin ta'u amma dirqama saalonni keessaa akkas godha jechuudha garuu hafuurri isaa badaadha mashaafni beektanii miree ni ajaa haa ta'uti alatti immoo babbaqaquu mala
Seenjaa hordoftoota kiyyaa ani waxii kanatti hojjedhe hin beeku shaklaa kanatti garuu natti tola jechuudha gizee ilaalu. Kanumaaf yaaluu barbaadeeti. Kunoo qullubbii adiin kunoo as jira. Onni akka malee maashaan akka malee ni jira yookaan goomman zarri. Kanaaf distii tan egaa bilcheesseen booda irra kaayee qullubbii adii xiqqoo misii godhee egas booda maashaa kanallee itti naqee itti qadaadaa jechuudha waliin akka inni bilchaatu. Goomman zaraan ta'ee akkuma dura isiniin jedhe mooraan ta'uu danda'a. Namni tokko immoo akkanumatti soomaa ittiin godhanillee kasileessuu jira. Tokko immoo wanni bicha shiroo bicha itti danfisanii garuu inni kuni tokkoffaa akkasiin sirritti wanni siimoftuuf gargaara. Akkasumallee dhaamallee ni mi'eessa jechuudha. Wanni ittiin sileessitan murteessaadha. Kanaaf qullubbii adii godhadha yeroo baay'ee moorallee sileessuu dandeettan garuu qullubbii adiin baay'ee akka bareeda. Foolii badallee hin qabaatu jechuudha shaklichi booda irratti akkan isiniin jedha egaa turtii muraasaan booda yoo inni gubatu eegale carqii hin baqne qopheeffattanii sirriitti ittiin riddan jechuudha keessa isaa isin eegale garuu hedduu takka shaklaan hin qoru ni beektanii nama guba jechuudha wayiin qabadha nama istiraachuu tanaan qabadde distirritti ni jalaa baqee ture uffata baquu miti jedhee filadhe garuu ni baqa. Deebi'ee uffata biraallee qopheeffadheen ture kan ittiin rigu kan biraa jechuudha. Haala kanaan egaa inni sirri gubatu eegale sirritti keessa riddan jechuudha. Baay'ee akkuma inni eelee biddeenaati. Maaliif ree eelee biddeenallee maasa shamarra gubaa riddanii miti kanallee amma anama qullubbii itti godhuu kiyyaa malee namni tokko dhadhalleen sileessuu dandeettanii. Akkuma dura isiniin jedhe mooralleen sileessuu dandeettanii saliixalleen sileessuu dandeettan jechuudha distii. Ani kana filadhee jira. Kunis ni ta'a waan ta'eef isaan keessaa kan mana kiyya jiruu fi qullubbii adii immoo itti godhuun dagatina waan itti sileessitan sanitti qullubbii adii dabala booda irratti wanni bareeda qaba jechuudha. Shaklaan kun foolii gizee waan itti gootan san foolii badaa hin kennu. Egas kanatti rinnaa daqiiqaan akkasinitti hin dheeranne jechuuf wanni godhe ispiidii isa ariifachiisee bakka bakkatti maaliif ree wanni goonuu hin jiru akkanumatti agartanii wanni jechuudha akka talbaati goomman zarri zayitii qabanii beektanii osoo homaa ittiin godhi waan dibata wayii qaba asitti bashurri na sana gootan irraa achi deemuu diddee waan dibata wayii xiqqichaan fakkaata jechuudha adda inni itti ba'aa deemuun tuma mallee yoo ta'u baate rakkoo hin qabu goomman zarallee jira isallee goota rakkina hin qabu garuu tumamaan isa filatamaadha namni isaa itti inni jedha. Agartanii akkatti cululusse taafti tanallee itti dhadhayaa honni isin gootan honni biraa hin jiru jechuudha ammallee itti qadaadaa saniin booda yoo inni xiqqoo gubate ammallee keessa sirritti irga jechuudha carqii laafaa wayitiin carqii isinii mijatuun kan hin banneen sirritti riddanii saniin booda gizee dhixxanillee bishaan qorri keessaa bahee hin dhiqamu qaba akkanatti siimoftee fiiltee ho'itee bishaan qorraa yoo dhixxan isin jalaa bada jechuudha isin jalaa babbaqaqaa. Kanaafuu maal godhuu qabdanii egaa kanatti irraa baastanii sirritti ittiin riddanii ittiin qabbanaa'ee jedheen booda osoo bishaan qorraan taane bishaan qorri keessaa bahe ho'istanii ittiin dhixxanii saniin booda waan barbaadan itti gootan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa sileesseen booda immoo viidiyoo osoo addaan hin kutin kanatti aansee gizee itti dalagullee isinitti agarsiisa isinumti laayikii godhaa dhugaa dubbachuuf laayikii illee hin jiru as dheena kan amma yuutuubiin kee gadi deemaa jira laalaa hin jirtanii. Ana ga danda'e takkaan wanna garagaraa hojjedheetuma gadhiisutti jira garuu isin laalaa hin jirtanii hin beeku maal akka taatan tariitii biyyi taatan ta'uu danda'a. Akkanatti hundaafuu kurree isallee akkanatti rigaanii agartanii waan dibata wayii qabu fakkaata jechuudha halluun isaa jijjiirame ka duraatirraa akkana goonee haadhoo isillee wallahi sufraan jalaa gubdee agartanii sibiila irra kaa'ee garuu oo'ii shaklaa dafee hin baduun dhugaadha. Anamma distii kaawwan gizee kamuu gizee bunallee danfisu gizee kaanis distii yoo fuudhe sibiila tanarra kaa'ee jechuudha gadi ittiin bahu oo'ii shaklaan garuu an akkana godhee minxaafii bira ga'een ture minxaafii jalaan gubne garuu bahee jira. Wanni jalaafe kana sufraa kana akkamitti akka gubee booda isinitti agarsiisa. An akkanatti kaa'ee sibiila irra kaa'uu kiyya. Sibiilaa fi sufraa jidduu wanni ni qaba garuu kiftatti ni qaba garuu akkasumatti isaa itti bahee gubee jechuudha. Ibidda akkana jiru kanarratti haala kanaan sileessinee jirra amma qorrituu diqqoo isii. Eegisiin qorrite diqqoo isii ammallee sirritti keessaa hirrinna jechuudha. Kurreen isallee kana fakkaataa. Eegas booda keessaa hirrinnee maal akka itti goonu hanga dhumatti na waliin tura warri hanga sa'aatii kana hanga daqiiqaa kana ilaaltan laayikii gochuu hin dagatiin jidduumaan bishaan irra kaa'ee jira bishaan ittiin dhiqu ho'aa ta'uu qaba isiniin jedheen ture. Asitti bashurreen ufumarraa achi oofuma dhuftu yoo dhiqishoo jechuudha namarraa fudhanne. Kunoo haala kanaan goonee amma asitti bishaan keenya waga'u asitti shiroo keenya bishaan ho'aa kanaan shiroon isinitti godhuu qabdanis gara biraatti bishaan ho'istanii isatti miti gadanfistan.
bishaan danfaa kanaan shiroo keessa ni irbitanii jechuudha. Harcee shiroo isin galee harcee shiroo osoo ittiin goone bishaan ho'aan irbama. Saniin booda itti naqxaniitiin itti ol danfistanii jechuudha. Akkanatti dhooftuu kanaa ni dhaadhaa shiroo kana bishaan ho'aan gara biraatti bishaan ho'istanii waan ho'ii keessatti bishaan ho'aa saniin shiroo keessa ni irbitan jechuudha. Harcee shiroo dhugaa dubbachuuf xaaxaa qaba sileessuun. Eegas booda distii tana qullaa isii eega keessaa fossuu jechuun garuu ideef ta'a. Haa ta'uti waan ittiin sileessine san eega keessaa xarannee gajjissaniin booda shiroo baxabbannee kana yookaan kurree kana fuunee distii ibiddarra kaa'uudhaan distiitti gadi naqnaa jechuudha. Akka isin galee abdiin qaba. Kunu itti naqxanii itti gadi qadaaddan. Saniin booda eegni danfeen booda irraa buustanii dhiquu qofa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa garuu istoof irratti irraan kaayinaa irraan danfee irraan jiguu qaba qaamisii guutuu irraan ol dafuu qaba waan ta'eef istoof yoo ta'e isin jalaa ni ta'a. Kasala irratti hin godhe. Haala kanaan waliin dhoofnee kana itti qadaana saniin booda walitti dachaana. Hordoftoota kiyyaa laayikii gochuu hin dagatina. Warri mootu as dheenda kana maatii kiyya taatan sabskraayibii godhaa. Yuutuubii kiyya keessa waa baay'ee hojjedheera ilaalaa viidiyoo babbareeda. Kunoo erga danfeen booda haga inni kurree isaatti ol danfutti irraa hin fuutanii ammallee xiqqoo isin tursiisan. Haga inni irraa ol jijjiguutti jechuudha. Qaama isaa guututti haga afaanii haga inni fudhatutti arafaa baasee gartanii. Saniin booda kanuma jechuudha. Akkaataan nuti sileessinu akka biraa hin qabu. Karaalee hedduun sileeffame isiniin jedheetiin jira. Isinitti illee himee jira. Akkasumallee mootu saniin keessa ani kan ittiin sileessu isinitti agarsiisee jira. Distiin sun hin mi'eessiti moo hin mi'eessitu in tolti moo hin toltu mootu viidiyoo itti aanu irratti isinitti agarsiisa jechuudha waan itti dalage. Eegas hordoftoota kiyya hundi keessanuu bakkuma jettanitti warri na daawwattan warri jaalalanaaf qabdan warri na kabajan ulfaadhaa galatoomaa. Anillee isin jaaladha isin kabaja. Ani wanta beekurraa waan kamuu isin biraan gahaa yuutuubii kiyya irratti waa hatta waan hin beekne illee baradha. Eegas booda isin biraan gahuun barbaada. Isin immoo chaanaala kana guddisaa isiniin jedha. Sabskraayibii ma gootanii sheerii gootanii wanni biraan isin gootan hin jiru. Laayikii ma gootanii gudduun chaanaala kanaa kun ana qofa fayyadu anallee ni fayyada dhugaa dubbachuuf garuu isinillee ni fayyada jechuudha. Wantoota garaagaraa isiniif gadhiisa. Hojii mana keessaas ta'e meeshaa babbareedallee na biratti ni argattanii. Hundaafuu waan beeku mara isiniif qooda jechuudha asirratti. Maaliif asirratti kan hojjedhee gadhiisuuf akka calliseetumaan miti akka isin laaltanii waan hin beekne ta'e irraa bartanii fi tariitii amma nama hedduun akkaataa itti sileessan hin beeku ta'a. Yuutuubii kana ilaalee irraa itti fayyadame yaanaaf hedduutu akkanatti tola jechuudha. Namni hin beeku miti. Namni hin beekne hoo jiraate harka dhibbarraa namni kan hin beekne warra viidiyoo kiyya ilaalee barate hedduu natti tola jechuudha. So amma irraa nadhee jirra keessaa nadhee jirra shiroo amma san ittiin fayyadamnu kaa horii yoo jiraate horiif kennina uumaan qabu distiin baay'ee ibiddoo waan baa'ateef jalaan qabdee turte amma bishaan qorri keessaa baay'ee itti naquudhaan inni walitti deebina jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kun akkuma argitan bishaan qorraa itti naqxan isin jalaa baqaqa bishaan qorri keessaa baay'ee itti naqxanii akkanatti shiroo kana qaamisii guutuu ittiin sukkuumtan jechuudha. Suuta jettanii osoo maanuun fayyadamin harkuma keessaniin saniin booda kaadhinnee qulqulleessinee walitti deebinaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya gara dhumaa cehuuf deema. Isin warri hanga ammaan ilaaltan ammallee irra deebiidhaan sabskraayibii godhaa osoo hin bahin laayikii godhaa booda dagatuu dandeettanii. Kanaafuu yaada keessan barreessaa viidiyoo keessatti gizee maraa yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentii sanitti barreessaa. San immoo anaa miti jechuudha kan isin eeyyamu isin orgullee jechuun akka koomentiin naan barroofne orguu danda'a garuu seera san kan fide yuutuubiidha jechuudha. Namni tokko waan tokko hojjete namni ilaalu sun daawwattoonni yaada isaanii kennuu mirga qaban jechuudha. Kanaafuu yaada muraada keessan wanni isinitti hin tolle wanna nanarraa jibbita yoo jiraate achitti naaf barreessuu hin dagatina. Viidiyoo mu hadaraa keessan laayikii sheer godhaa isiniin jedha. Kunoo maasha Allah hedduu bareedde akkanatti irraa dhiqee dhufeetiin jira waan bakka dibata wayii qabdu fakkaattu maasha Allah agartanii hedduu bareeddi. Amma qophii taatee jechuudha shiroo ta'e waan kamuu itti dalagamuu ni danda'ama. Itti aansee mootu itti dalageetiin isinitti agarsiisa. Waaw hedduu takka cululuttee baay'ee takka bareeddi garuu akkana godhanii osoo nama harkaa cabde hedduu nama aarsa. Hundaafuu baate moo baane viidiyoo itti aanutti hojjanna jechuudha. Wanni isin jalaa wanni godhu hin qabu gisee hojjedhu gisee guyyaa jalqaba itti hojjedhu illee isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akka isinitti toleef akka waa irraa barattanis abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti egaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa qabaadhaa isin jaaladha isin kabaja hunda keessanuu jechuudha. Shamarras taatanii dhiiras taatanii biyya keessaa biyya alaa bakkuma jiraatanii warri na daawwattan hundi keessanuu
warri yaadana barreessitan warri jajjabeessitan ulfaadhaa galatooma namoonni na barbaadan immoo lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappiitiin heeloo jedha achirraan isin keessummeessa jechuudha meeshaan mana keessaa uffata garagaraa namni barbaadani egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti olmaa bareeda isin haa ta'u guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa jummallee geettanii baay baay